Abbaan manaa koo raammoo keessatti na dhiisee deeme. Qaamni koo raammoodhaan tortoree jennaan keessatti na dhiisee adeeme. Yeroo hedduu qorichaan yookiis immoo summiidhaan jireenya koo gaadu. Ani garuu daangaa namaa yookiis immoo abjuun koo raawwate milkiin koo siin tolee. Dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Abbaan manaa koo raammoo keessatti na dhiisee deeme. Qaamni koo raammoodhaan tortoree jennaan keessatti na dhiisee adeeme. Yoo yaa shamaara kafuuni hordoftoonni Saaroo Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa akkam nagaa keessan jirtu kunis nagaadha. Egaa seenaa adda ta'ee fi dhugaa irratti qabatamaa irratti kan hundaa'e guyyaa irraa kana isiniif qabannee dhufneerra. Egaa seenaa obboleettii keenya irraa waa tokko akka baratanii fi akkasumallee waan hedduu akka keessatti of ilaaltan abdii guutuu qabna. Maqaan koo Faarfattuu Altaayichi Galataan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee godina Qellem Wallaggaa Dambidolloo naannoo Abbaa Jaarraa jedhamutti dhaladhee guddadhee. Egaa seenaan jireenya koo baay'eedha, garuu muraasa isaan isiniif hima. Innis akkuma nama kamittuu jireenya koo fi jiruu fi jireenya koo gaggeeffachaa ture. Jiruu fi jireenya kootti dabalatee jiruu Waaqayyoo yookiis jiruu uumaan natti kenne nan hojjedhan ture. Innis kennaa faarfannaatiin saba Waaqayyoo nan tajaajila. Mucummaa kootii qabee gumana Waaqayyoo keessattis nan guddadhe. Yeroo sanaa qabees Waaqayyoof bu'ee ba'ee Waaqayyoos na gargaaree kennaa faarfannaa Waaqayyoos na gargaaree kennaa ayyaana sanarra kaa'ee ittiinis saba Waaqayyoon tajaajila. Egaan faarfadhee saba Waaqayyoo tajaajilu malee waan biraa hin beeku. Edaa faarfannaa ani faarfadhu qe'ee golfii gola namoota hedduu fi akkasumas qe'ee jallootaa akka inni waa goolaa jiruu fi waas immoo gad ari'aa jiru homaa waan tokkollee naaf galee hin turre. Isaanis ani faarfachuu qofadha. Lafan ergamettis saba Waaqayyoo tajaajiluudha. Egaa akkuma beekamu ani yeroo 3 summiinaaf kenname. Inni sadaffaa kun garuu hedduu na miidhe. Inni sadaffaa kun baay'ee jireenya namummaarraa na baasee namni hundumtuu hanga na ajeeffatus naaf ga'e. Yeroo hedduu qorichaan yookiis immoo summiidhaan jireenya koo gaadu. Ani garuu daangaa namaa yookiis immoo mana namaa dhaqee waan namaa fudhadhee miti. Waaqayyoon nan tajaajila. Kennaa Waaqayyoon irra kaa'ee qofaan saba Waaqayyoon tajaajila. Sanarraa kan hafe nama kam faanallee diinummaa tokkollee hin qabu. Haa ta'u iyyuu malee egaa faarfannaan faarfadhu namoota hundaaf in liqimfamu. Keessattuu mi'a jallootaa fi ergamoota jallootaa warra ta'aniif gadi liqimfamu. Irra keessaan kolfaa anaaf garuu summiinaaf kaa'u, summiinaaf qopheessu. Egaa yeroo 3 qorichaan yookiis summiin naaf kenname. Isa dhumaa kana bara 2011 killeedhaan naaf kenname. Sana booda tajaajila galeen ciise. Amma of wallaalutti geenyaan mana yaalaa na geessani. Yeroo killeedhaan naaf kennamus tajaajiltoota hedduu wajjin hoteelatti nuuf qophaa'e. Hoteela sana gaafa deemnee nyaannus yookiis nyaachuudhaa fi sagantaa irraa buunee gaafa deemnu hanqaaqan ana duwwaaf qophaa'e. Isa dursa garuu Waaqayyoo summii akkan nyaadhu isa keessa garuu akkan darbu dursee natti dubbatee ture. Anis akkamitti ana qofaaf hanqaaquun yookiin killeen naaf qophaa'an jedhe. Akkasumas tajaajiltoonni na biraallee maaliin sodaatte moo si wajjin nyaannaa jedhan. Sana booddee anis gaaffii guddaa natti uume waan Waaqayyo yeroo sadaffaaf ammas summiin siif qophaa'eera hin nyaattaa naan jedhe sanan yaadadhe. Sana booda obboleessi koo kan na wajjin tajaajilu tokko sirraa qooddadhee nyaadhaa yoo jennaan lakkeen jedhe. Dhiisuu nan danda'a ture. Yoo ani dhiise garuu obboleessa kanatu nyaatee miidhama. Sababa kanaafuu Waaqayyos natti dubbateera. Keessa na dabarsa jedhee akkasuma itee keessi koos ragaa naaf ba'e. Sana booda anis akkuma isaan naaf qopheessanitti killee qofaatti naaf qopheessan akkas naan jedhan. Ati waan qal'oo taateef yookiis immoo huqqattuu taateef
killeetu qobaatti siif qopheeffame malee homaayyuu hin qabu naan jedhan. Ani garuu waan Waaqayyo natti dubbate keessa koo jira. Akkuma sanas dhukkubbiin sana keessa jiru hedduu na dadhabsiisaa dhufe. Torbee 3 booda qaamni koo hundi bishaan na naqate. Ji'a 3 booda raammoon na keessaa yaa'uu jalqabe. Dhaqni koo na ciccitee na tortore. Mana fincaanillee dhaquu dadhabee uleedhaan daa'imeen ulee qaqqabadheen mana fincaanii dhaquun jalqabe. Isa iyyuu akka namni nan arginetti ija namaa ilaalladhee yeroo namni ala hin jirretti mana fincaanii naqa. Mana xiqqoo tokko keessa iddoo itti eenyu nan argine keessan ciisa ture. Namni bishaanii fi midhaan natti kennu hin dhibe. Hunduu narraa fagaate. Sababni isaa dhaqni koos raammoo na ta'eera. Akka kanatti ji'a 6 rakkadhe. Ji'a 6 booddee xiqqoo natti fooyya'e. Takka turee tarii jireenya kana keessaa ba'ee tarii jijjiiramuu danda'a jedhee guutummaa guutuutti qulqullaa'uu baadhus gaa'ila dhaabbadhe. Sababiin isaa gaa'ila dhaabbachuun narra jira waan jedhee murteesseef gaa'ila dhaabbadhe. Sababni isaa namoonni yeroo baay'ee altaa'echi gaa'ila dhaabbatteetti jedhu. Eeyyee ani gaa'ila dhaabbadhe garuu booddeetti dhufuu dandeenya. Ani eeyyee gaa'ila dhaabbadheera. Torbee 2 booddaa bobaa koo isa mirgaa jalattis nadhii ta'e. Haala qilleensaa ta'aa laata jennee gara Bishooftuutti deemne. Garuu baay'ee waan natti cimeef manni yaalii baqaqfamuu qabdaa jedhanii na baqaqsan. Erga sanaas madaan isaa akka malee ta'e. Amma namni na bukkee taa'uu dadhabuutti foolii na kennuu jalqabe. Sanuma irratti dabalee carqii fuudheen bobaa koo jalatti waan raamma'ee ajaa'an isaa halaalatti funyaan namaa rukutuuf carqiidhaan affaneen deema. Haa ta'uyyuu malee carqiidhaan ani godhullee shittaan isaa keessuma darbee na ajaa'uu jalqabe. Baay'ee shittaan isaa namni akka na bira dhiyaannee fi namni akka natti hin dhiyaanne baay'ee ta'uutu jalqabe. Dhaqni koo hin raamma'ee. Guyyaa tokko egaa akkuma isiniin jedhe gaa'ila dhaabbadheera. Guyyaa tokko abbaan manaa koo akkas naan jedhe. Sababiin isaayyuu namnis ollaanis hundumtuu faara narraa deeffateera. Anis ajaa'eera. Akkas naan jedhe Waaqayyoon kee kana yeroo hundumaa maqaa dhaata. Garuu bu'aa inni siif bu'e hin argine naan jedhe. Anis akkasin jedhe. Dhiisi boruu dhalootaaf taatanaan jedheera. Kakuun qaba jennaan natti kolfeetu achi galagalee ati kana booddee naman taatu dhaloota kan fayyaddu miti ofiyyuun fayyaddu. Kana booda si wajjin rakkadhu jedheetu utuma namni biraas kadhatu obboleettiin koo tokkos na biraa utoo isheen isa kadhattu na dhiisee deeme. Har'a garuu injiraa fi hindu'eessaa waan an beeku tokko hin qabu. Guyyaa sana garuu na dhiisee deemeera. Waggaa 2 guutuu akka kanatti namni narraa fagaatee harka koo qabanii nagaa na gaafachuu jibban. Karaa hundumaa nan gatame. Karaa hundumaanis ganame. Siree irratti rakkachaan ture. Namni halaalatti nagaadhaa naan jedha malee harka koo hin qabatu. Sababni isaa sababa bobaan koo raammoo yaasee ajaa'ib isaa baay'ee obbukkee naman teessifnis dabalatee carqiidhaan affanii waan an deemuuf. Amma garuu galata Waaqayyoo fayyeera. Bifti koos naaf deebi'ee jira. Faarfannaa koo albeema 5ffaa namni ani hin beekne tokko ispoonsira siifan ta'a naan jedhee jalqabe ture. Gidduutti ergan jalqabee namni anaaf muuziqaa qindeessu kompiitara isaatu jalaa miidhame. Hojiin koos gargar jira. Erga inni kompiitara isaa sirreeffate immoo sagalee isa xumuraayyuu kennee ture. Garuu namni duraan ispoonsira naaf ta'e sun ni bade.
eessa akka inni jirus hin beeku. Fidaa bilbila isaa nan gaafadha gaafan jedhus ana jalaayyuu yookiis nu jalaayyuu badee jira naan jedhan. Amma maallaqa ittiin fudhadhu faarfannaa koo istiidiyootii hin qabu. Istiidiyootii na jalaa hafe nama na gargaaree faarfannaa na ficcisiisu nan barbaada. Waaqayyo yoo na gargaaree faaruu kana xumuradhis waldaa itti eebbisiifadhu hin qabu waanan ta'eef na barbaachisa. Biyya keessattis haa ta'u biyya alaatti lafa barbaaddanittis istaadiyeemis haa ta'u lafuma feetanitti koottu eebbisiifadhu yoo naan jettan nan eebbisiifadha. Sanarraa kan hafe garuu waldaan itti eebbisiifadhu hin qabu. Amma magaalaa Bishooftuu mana kiraa keessa jiraachaan jira. Jireenyis baay'ee natti ulfaachaa jira. Akka namaa humna qabaadhee hojjechuu hin danda'u. Nama na gargaaru baay'ees bukkeedhaa hin qabu. Garuu akkuma akka isaatti jiraachaan jira. Waaqayyo waan hundumaaf gaariidha. Dhaloota kanaaf garuu ergaa ani qabu amantii qabaattanitti jabaadhaa dhaabbadhaa. Gooftaadhaaf jiraadhaa. Waldaa kiristaanaafis immoo ergaa ani qabu hadaraa keessa hadaraa. Namoota akka koo baay'eetu waldaa keessa jira waan ta'eef ija keessanii ilaalaa. Irraa hin fagaatinaa isinii nan jedha. Waaqayyo isinaa eebbisu. Eebbifamaa. Egaa seenaa koo hedduudha. Guyyaa biraa itti deebi'uu dandeenya. Kanuma irratti namoonni na gargaartanis na gargaara. Ani ofii kootti humna qabaadhee hojjechuu hin danda'u. Kanas qubanaaf qabaadhaa. Akkuma kanallee ammallee 100 keessaa 100 qulqullaa'uu baadhus fayyee toora namaa ijaajjeera. Sunis sum'ii harka namaarraa ka'e malee ani uumamaan qaama guutuu fayyaa ta'ee dhaladhe. Garuu sum'iidhaan akkas taasifame. Galatooma. Waaqayyo isin haa eebbisu. Shaaloom. Ergaa faarfattuu Altaayich Galata.